بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليون كينيا خان كيسا في الله خندي وفي حلالا خندي كافي قدا خندي رادلا خندي خيسنو نجيني ربي بكجير تنتي سنر هاجراتو نموغا راغالوني سي لالو جيراني غمن هارية أكاسيتي بكينو تيار كمنو أوروميا مغاريسا جيتو أجايبا أوروميا بهاجة چورا هررگي بها أنا چناكسن أردا أوردا لمفا غندا umareemaa keessa jirra jechuudha. Ooranni kun oorota ganda umareemaadhaati. Osoo deemnuuti qoree tana agarree ajaa'iba nutti taate isin garsiifnaa jennee akkasitti viidiyoo tana waraabne jechuudha. Meetichi qabi qoree tana. Kunis alaamaa milikata tokkichummaa rabbii nama qajeelchurraayi. Mee biyya tana laalaa biyya ajaa'ibaati. Giseen biyya tana dhufu gammoojjiirra naan ja'anii gammoojjii ta'uu ilaamaan tana amanuun dadhabe. Mee gamanaas qabi garsiisi daawwattoota. waan ajaa'ibaati dachiin tun gisee akkatti ilaalan meerii isirra jiru biqilli isirra magariisaa yoo akka taa'u kuni waa lafa gammoojjiidhaan fakkaattu ajaa'iba jechuudha. Daawaadhaaf achi dhayne diinii waliin nama hidhagaa akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha kalimaa laa ilaaha illallah tanaanii achi olii nu gaffidee asitti ganda kana kun nu garsiisee jechuudha. Biitii teenya kun Oromiyaan akkana fakkaatti as gadiin Soomaaliidha jechuudha. Gamanaan jinaasanii garri khaysaas baane kun karaa boombaasiin akkasii gadhuufne gaa gubbarraa ta'a akkanaati kun biitii tun akkana fakkaatti mee qoree tan itti qabee isin agarsiisu qoreen tun qoree ajaa'ibaati namni isiin dirte nama beeka birmadoo isi garsiisi akkana fakkaatti jechuu qoreen tuni waan ajaa'ibaati mee daawwadhaa qaamni guutuun qoruma uffattee jirti maali maqaan isaadhaa muka kan namni beektan koomentii jala barreessaadha. Akkana fakkaatti kunoo aanaan cinaaksanii lafa ajaa'ibaati tanaafuu biitirra wal lolti seedaanuu as gad lolaa jiran uma ja'anii biyya kanaa tanaaf lolu jiran gaa duraanuu waan hin jirreef namni lolu qawween dillisan bilaashitti asitti ol haramaa hin jirtu jechuun baana amma as keessa sangoota hedduudhaa jira jechuudha gagabbata akka ajaa'ibaa kana yoo maashaallah irraa jettan isiniin garsiisa ta'a akkasiiti obboleeyyan keenya muhaadaraadhaaf yaa'u jirra. Muhaadaraa waraabnee booda kan isin garsiifnu taha inshaallah sagantaa muhaadaraatis obboleeyyan keenya qaqqaalee kanaa wajjin yaa'aa jirra. Gaafa sagantaa muhaadaraa waraabnees walitti deebina ammaan tana qormatan isin daawwachiifnaa jenneeti walumaa galatti lafti kana fakkaattii jechuudha. Lafti lolli irratti ta'aa ture sani tana kuno asii gadiin jijjiga waalaa zaalika subhaana rabbika dadhabnee jirraasi.